Jirtu hordoftoota sagalee tanaa nagaa gootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya ambaas kan jirtan isiniifis maatii keessan akkuma kana namoota baay'ee jaallattaniif nagaan isiniif haa baay'atu jechaa. Har'a immoo kana ni dhufee yeroo baay'ee isin gorsuudhaan isin jajjabeessuudhaan akkuma kana isin barsiisuudhaan dogoggora keessan isinitti himuudhaan isinis immoo akkuma kana dogoggora kunatti himuudhaan wal jajjabeessaa wal barsiisaa walirraa barachaa akka turre ni beekama. Har'a immoo akkuma kana YouTube chaanaalii biraa isiniif banee jira. Waa'ee fayyaa keessan irratti kan isin fayyadu linkii isaa koomentii kana jalatti argattu. Utuu ittiin bu'iin utuu subscribe hin godhin hin darbina. Akkuma kana immoo telegiraamiin koo, feesbuukiin koo, akkuma kana instaagiraamiin koo fooloo gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo kootan isin dabarsaa turtii gaarii. Egaa akkuma beekamu kun yeroo hundumaa rakkoo shamarranii qofadha jennee yaaduu dandeenya. Haa ta'u malee rakkoo dhiiraas ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa sammuu keenya keessatti wanta uumuu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf jaalalleewwan lamaan yookiin immoo dhiirri tokkoof shamarran tokko yeroo isin bukkee darbanitti akka carraa ta'ee dhiirri sun bareedaa ta'uu danda'a yookiin shamarran sun nama ijatti hawwattu ta'uu dandeessi. Kanaaf yeroodhuma sanatti sammuu keessan keessatti waa tokkotu uumamuu danda'a yeroo isaan argitanitti jechuudha. Maal isaa jaalatteeti kun hin bareedu, hojjaan qabu yookiin immoo bifa hin qabu jechuu dandeessu. Yookiin immoo inni maal ishee jaalatteeti kun hin bareeddu, bifa hin qabdu yookiin furduudha yookiin qalloodha jechuu dandeessu jechaadha. Kun immoo yaada duubatti hafaa yookiin immoo yaada gadi bu'aadha isa jedhamee waamamudha jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun sammuu keessan keessaa wantoota baduu qabanidha yookiin immoo daftanii wantoota balleessuu qabdanidha. Maaliif yaadni akkasii yeroo hundumaa sammuu namaa keessatti guddachuu danda'a yookiin immoo dagaaguu danda'a jechuudha. Gaafa dagaage gaafa babal'ate kan kana caalutti nama deemsisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun immoo gaafa guddatu sammuu namaa keessatti hiriyyaa ishee tokko wajjin gaafa wal jaalattu shamarran tokko namni kun na goyyoomsa moo maal koo laalee na jaalate, maal qabdi jedheeti kan inni na jaalate, callisii na jaalate moo maal qabdi jedheeti yookiin maal narraa barbaadeeti kan jedhu shakkii akkanaa kana keessa galaa dhufu jechuudha. Maaliif yaadni kaleessaa sun keessa isaaniitti waan dagaageef. Akkuma dursee isinitti hime dhiirri suniif shamarran sun gaafa waliin deeman maal isaa ilaaltee jaalatte yookiin immoo maal ishee ilaalee jaalateera kana jettanii waan yeroo sana yaaddaniif amma gaafa gara keessanitti dhufu maal koo ilaalee na jaalate, maal qabdi jedhee na jaalate moo maal barbaadee na jaalate isa jedhu shakkii wal shakkuu keessa si galchaa dhufa jechuudha. Kanaaf karaa tokkoon yaaduun ni danda'ama. Dhiirri sun yookiin bifa dhabee malee amala qabaachuu danda'a. Shamarran sun hojjaa dhabde yookiin immoo bifa dhabde malee amala qabaachuu dandeessi. Namni immoo bifa qofa miti kan inni ilaalu amalli hojiin harkaa, dandeettiin, ogummaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Shamarroonni qalbii dhiiraa kan hawwatan waa hedduun jiraachuu danda'a. Yaaduun isaan irraan kan ka'e, gocha isaan gochuun irraan kan ka'e jiraachuu isaanii qofa otoo hin taane wantoonni isaan godhan, wantoonni dhiira gammachiisan waan hedduun jiraachuu ni danda'u jechuudha. Sababa kanarraan ka'e dhiirri bareedaan sun shamarran hin bareedne sana jaalachuu danda'eera. Kanaaf maal ishee ilaalee jaalate ishee wajjin wal kompeeriin godhu yookiin immoo ishee wajjin waliin gitu jettanii yaada akkasii kana sammuu keessan keessatti yaaduu hin qabdanii jechuudha. Kanaaf gaafa gara kan keetti deebitu jaalalleen koo kun maal koo ilaalee na jaalate jechuu dandeessa. Bifa si caaluu danda'a, barnootaan si caaluu danda'a, waa hedduudhaan si caaluu danda'a. Yeroo sanatti dhiirri kun waan tokko qofa ilaalee wanta ati isa gammachiifte sanatti gammadee si jaalachuu danda'a. Yeroo sana isa kaleessa haasofte sana si keessatti waan guddachaa dhufeef maal koo ilaalee na jaalate yookiin na goyyoomsa malee jettee waan akkasii kana yaaduun matumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana gochuun keessan immoo dhiibbaa inni uumu gadaantummaa isinitti dhagahama. Gadaantummaan sun gaafa isinitti dhagahamu daangaa malee nama sanaaf gochuu yookiin immoo daangaa malee nama sana jaallachuu fi nama sana kunuunsuu irratti wantoota dhabdan yookiin immoo wantoota miidhamtan ni jiraachuu danda'a jechuudha. Ati akka yaaddutti miti namni sun kan inni si jaalate yookiin ati waan waaqayyoon sodaattuuf waan uumaa kee sodaattuuf ta'uu danda'a yookiin immoo waan ati amala qabaattuuf ta'uu danda'a. Ogummaa dandeettii garaagaraa qabaattee ta'uu danda'a yookiin immoo callisee iyyuu waanuma isatti tolteef si jaalachuu danda'a. Namni hundi wanta bareedu jaalata qofa otoo hin taane namoonni bareedanii namoota hin hawwanne ni jiru jechuudha. Namni naatu hin qabne namoonni mootummaa hin bareedin funyaan isaanii jajallatee iyyuu haa ta'u iyyuu malee namoonni qalbii namaa hawwatan ni jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni sun maaliif akkas jaalate ofiisaa iyyuu beeka.
haa ta'uyyuu malee ani isa wajjin waliin gitu, namni kun anaaf nama malu miti jettee daangaa malee gaafa isaadhaaf gootu jaalalli kee sun gadaantummaan sitti dhagahamaa dhufa. Yeroo sana ilaalcha inni qabus gadi siif bu'aa dhufa jechuudha. Kanaaf namni kun gaafa si jaallatu naa taatii, nama baay'ee jaaladhudha yaa Rabbi, nama akkanaa kana naa kennuukeef baay'ee galatoomi jedhee waa uumaasaa otoo galateeffachaa jiru, ati namni kun naaf hin malu, namni kun na caala, namni kun akkasidha jettee gaafa ati ofirratti ilaalcha hin taane uumaa dhuftu, inni kun siif yaada dhukkubsataa yookiin immoo yaada fudhatama hin qabnedha jechuudha. Kanaaf jaalalli bareedaadha, bareedduu miti, qalloodha, furdaadha, bifa qaba, bifa hin qabu jedhamee wanta madaalamu miti. Jaalalli fiduuti akka tasaati kan namatti dhufu. Namni tokko nama ilaalchisaa akkuma garagaraa ta'e jaalallis kan isa qabu haala garagaraan ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf kennaan namaa garagara waan ta'eef ilaalcha akkasii kana of keessaa balleessuu qabdu jechuudha. Gaafa ati ilaalcha akkasii kana, yaada akkasii kana of keessatti horattee isaaf waan hundumaa godhuuf yookiin immoo inni nan jaalatu jettee waan yaaddeef gaafa isaadhaaf godhuuf waan hundumaa dhamaatu, namni sun utuu hin jaallatiin, utuu itti hin yaadiin ilaalcha inni siif qabu yookiin immoo jaalala inni siif qabu gadi bu'aa dhufa jechuudha. Kana jechuun jaalallee kee sana dhabaa dhuftaa jechuudha. Maaliif amantiin kee sirrii miti? Yoo dandeessan yaada akkasii gara keessaa bahuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sirrii miti. Namoonni akka kanatti yaaddan waan hin taane keessa jirtu yookiin immoo sammuu dadhabbina qabu keessa jirtu jechuudha. Jaalala iskeeliidhaan yookiin immoo bifaan yoo madaalle, yoo akkasitti yaadne inni kun sirrii miti. Jaalalli waan kamiin iyyuu hin madaalamu. Nama tokko jaalachuu waan malee qofaaf jaalachuu danda'a. Shamarran tokko bifa gaarii qabaachuu dandeessi yookiin immoo rifeensa gaarii, dhaabbii gaarii, hojjaa gaarii qabaachuu dandeessi. Haa ta'uyyuu malee ogummaan qabdu taanaan, hojii harkaan qabdu taanaan, akkuma kana immoo amala hin qabdu taanaan dhiirri tokko bifa ishee qofaan ishee jaalachuu hin danda'u. Maaliif? Bifti hin darba waan ta'eef, bifti boru waan dulloomee baduudha waan ta'eef. Garuu mo'aa qabdi taanaan, shamarran sun hojii harkaa dandeessi taanaan, akkuma kana immoo namoota tiriit gochuu dandeessi taanaan, nama fuulduratti fudhatama qabdi taanaan, akkuma kana namootaaf kabaja qabdi taanaan dhiirri sun ishee jaallachuu danda'a yookiin immoo dhiirri sun akka isheen jaalatamtu ishee taasiseera jechaadha amalli ishee sana. Haa ta'uyyuu malee isin jaalala yeroo namoota argitanitti yookiin immoo yeroo namoonni wal fuudhanitti maal isaa ilaaltee jaalatte yookiin immoo maal isaa ilaalteet maal ishee ilaaleet ishee jaallate jettanii akkasitti yaaduun matumaa dogoggoradha. Sammuun akkasii sammuu duubatti hafaadha jechuudha. Inni kabraa jaalala keessatti gadaantummaa yookiin immoo dhiirri tokko ilaalcha inni siif qabu akka inni gadi bu'u yookiin immoo jaalala jalqabdanii jaalalli keessan sun gidduu gahee akka inni qorru kan taasisu keessaa qabxiinni bu'uuraa qo'annaa walirratti gochuudha. Wal shakkuu jechuudha. Saatii meeqatti baate, saatii meeqatti galte, eessa oolte, eenyu wajjin haasa'aa jirta, teelegiraamii irraa eenyu wajjin walii barreessaa jirta, feesbuukii irratti eenyudha fireendiin kee. Waan akkasii kun baay'ee dhiironni akka jeeqaman yookiin immoo akka cannaqaman kan isaan godhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana qofa miti. Yaadni akkasii kun daqiiqa tokkoof yaadde taanaan, fakkeenyaaf miiseejiin tokko gaafa isaa dhagalu, miiseejiin sun nama wajjin hojjetu ta'uu danda'a yookiin immoo hiriyaa nama biraa ta'uu danda'a yookiin immoo akka tasaa wal baree ta'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee miiseejiin tokko gaafa galu achirraa kaastee aaruu jalqabda taanaan, inaafuu jalqabda taanaan inni kun wantoota isin keessatti guddachuu danda'udha yookiin immoo inaaffaa gara hin taanetti kan isin geessuu danda'udha jechuudha. Kana malees hojiidhaan, hojii garagaraatiin onlaayinii ta'uu danda'a, yeroo hundumaa silkii haasa'uu danda'a. Haa ta'uyyuu malee yeroon kun yeroo kana ati aaruu hin qabdu, isatti gadduu hin qabdu yookiin immoo isatti ori'uu hin qabdu. Yeroo sana inaaffaa keessas galuu hin qabdu jechuudha. Wantoonni akkasii kun shakkii hin taane keessa waan isin galchuuf yookiin immoo adda ba'umsa yookiin gargar ba'uu keessa waan isin galchuuf. Kanaaf yeroo kana gootummoo isa waliin walitti bu'uu yookiin wal jeequu, wal arrabsuu keessa galta. Kun immoo jaalala keessaniif nageenya buusaa hin dhufu jechuudha. Kanaaf jaalalleen kee jaalallee kan keeti. Jaalalleen kee immoo si qofa waliin sooshaal miidiyaa irratti haasa'uu qaba yookiin si qofa waliin walii bilbiluu qaba jechuu koo miti. Sababa hojiitiin, sababa barnootaatiin namoota hedduu faana walii barreessuu danda'a. Namoota hedduu faana walii bilbiluu danda'a. Haa ta'uyyuu malee ati bilbilli kee qabamaa ture, eenyuuf bilbiltaa, saatii hamma kanaa eenyu faana haasofta jettee isa loluu yookiin immoo
miseejii irratti isaa barreessuun inni kun inni akka jeeqamu yookiin immoo akka inni dhiphatuu fi ilaalchisaasiif akka gadi bu'u sirraallee akka inni adda ba'uu fedhu isa taasisa jechuudha. Kanaaf namni sun gaarii hojjetes namoota biraa afaan haasa'es waan biraa hojjetes isin biratti garuu gaarii akka hin taanetti fudhatamuu danda'a. Yeroo sana keessi keessan madaa'uu danda'a, dhibamuu dandeessu, waa hedduudhaan jeeqamuu dandeessu, jaalala keessanis dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya wantoota akkasii kana wantoota isin keessatti guddachuu danda'an irraa of qusachuun of amansiisuun isiniif baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf Instagramii koo, Facebookii koo follow ton godhin bira hin darbinaa. Yeroo tokko barumsa gaggabaabaa achiin isinii share gochuu nan danda'a. Kanaaf ammuma akkasitanii share, follow, like gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.